Nageenya karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube channel kiyya akkasuma immoo warroonni subscribe gochuudhaan akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Akkuma yeroo darbeetitti jechuudha barumsa isiif fayyada jedhee qabadhee isiniif ibsa haga dhumaatitti na wajjin tura jechuudha. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tole like, comment, share, subscribe gochuu hin irraanfatina isiniin jedha. Mooyyuu kan biraa yaada jechuudha. Viidiyoo kiyya kana irratti yoo isinittis tole yookiin waan ani balleesses yoo jiraate jechuudha koomentii jalatti naa barreessuu hin dandeessuu fi wanta biraatillee yoo isin hojjechuu barbaaddan naaf barreessuu hin dandeessu jechuudha. Kana fakkaata. Barumsi har'aaf isinii qabadhee dhiyaadhe maalidha? Jaalallee kee gammachiisuudhaaf waan shan raawwadhuufi jechuudha. Jaalallee kee gammachiisuudhaaf waan shan raawwadhuuf jaalallee kee ganaa walitti galtan ta'uu danda'a yookiin mooyyuu abbooma manaa keetii mana keessattuyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu maal yoo goote gammachiisuu dandeessaa hiriyyaa kee yookiin abbaa manaa kee jechuudha. Maal yoo goote jechuudha gammachiista. Dubartii amala gaarii tokkoffaa irratti kan argamu dubartii amala qabdu, dubartii amala gaarii qabdu ta'uu qabda jechuudha. Dubartii amala gaarii qabdu yoo jennu amma fakkeenyaaf egaa wal fuutanis ta'uu danda'a yookiin mooyyuu namni tokko wal barataa miti bakkuma ta'etti wal barattu miti egaa wal barattanii kaatanii yeroo daandii adda addaa deemtan nama adda addaatitti guddaattis xiqqaattis dhufuu qabda yookiin hiriyaa isaatu wal si barsiisee amalli kee bakka kan nama caqacaqxu yookiin immoo bakka siireesiin ta'u jechuudha. Nama siireesii ta'uu qabdu. Inni bakka namni tokko yoo ijumaanuu ilaalan nama sodaachisu itti haasa'ee bakka kan godhamu hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu amala kee sirreeffachuu qabda. Nama wajjin taphachuu qabda. Yaada kee ibsachuu qabda jechuudha. Waan hundaa ibsachuu qabda malee zimbiitii keeraa keetitti qabattee siireesii taatee yoo hin ta'in yoo hin taphan yoo hin kolfin jechuudha. Namni akkanaa kun sin jaalatus yoo kas jaalatee jirurree aratuun bineensaa immoo maalidha jedhee akka isirra deemu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu bakka nama taphatu kofalchiistu yeroo hunda jechuudha. Yoo walitti illee dhuftan taphachiistee gammachiisuu qabda malee alatti soo argite nama argite jechuudha. Nama tokko hin jira jechuudha. Nama guddaa xiqqaa hin jiru. Nama baay'ee sun amala tokko hin qabu. Kan kabaja namaa hin qabne hin jira jechuudha. Namatti dhufe bakka waan bakka afaan saalatillee hin qabu jechuudha. Zimmi jedhee waanumatti dhufe jechuudha. Kan haasa'utu jiraa fi kan nama arrabsu daandirattis xiqqishuma namni yoo tuqe bakka akkamitti jedhee afaan badaa haasa'u hin jira jechuudha. Yeroo sammooyyuu osoo namni tokkoyyuu sitti dhiyaachuu hedu yeroo ati nama arrabsitu isaa yoo si dhagaye woo migaad namni cayyoontuun nama akkanaati jedhanii sirraa goruu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu amala kee sirriitti sirreeffadhu isiniin jedha. Bakka hundatti jechuudha. Bakka hundatti xiqqaas guddaas osoo hin ta'in kabajuu qabda. Waan gaarii tokko godhuu qabda. Yoo karaa deemtu yoo mana keessattis gahutu amala gaarii qabaattee yaada gaarii qabaattee biyya keetis waan hunda keetiif yaada gaarii qabaachuu qabda malee wanta gadhee yoo yaadde namni kun yookiin jaalalleen kun yookiin abbaan manaa keetii kun si jibba jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan argamu maalidha? Jaalallee kee gammachiisuudhaaf wanti gochuu ati qabdu maalidha? Lammaffaa irratti hanga mana tokkotti galtanitti waan adda addaa keessa seenuu hin qabdan jechuudha. Egaa yoo abbaa manaa kee taate jechuudha. Yoo abbaa manaa kee ta'e umara kun qabdu isa gammachiisuudhaaf waan baay'ee gochuu hin dandeessa. Garuu mooyyuu erga mana tokkotti osoo mana tokkotti hin galiin dura jechuudha. Jaalala hin qabdaa fi si jaalataa hin jaalatta waan hundaa ittiin si jaalatte jechuudha. Garuu wanta kaaffee tokkotti isaa ta'uu bashannanaaf siyaama. Garuu waan fedhii foonii keessa seeniniif jechuudha. Osoo mana tokkotti hin galiin abadana jechuudha. Haga seera godhatanii yookiin cidha godhatanii
mana tokkotti abbaa manaa fi haadha manaa jettanii walitti galtanitti fedhii foonii inuma hin guutaniif jechuudha. Ishii hin jedhiniif yoo barbaadallee si gatee yaadeemu malee hin guutiniif jechuudha. Maaliidhaaf yoo guuteef jechuudha baay'ee gaarii miti. Mungkin si eege guutee fi ishii bakka si kadhataa ishiin jedhin bakka yoo si gatellee adeemu jechuudha. Yoo ati guutee fi ishii jetteef mooyyuu mucayyoon tuni akkuma anaaf ishii jettee fedhii keenyaa guutte nama biraatillee ishii jetti jedhee sitti fayyadamee jechuudha. Fedhii fooniitiif sitti fayyadamee booda si gatee deemuu ni danda'a. Kanaafiyyuu haqamna tokkotti galtanitti hin guutiniif jechuudha. Kana fakkaata yoo barbaade mooyyuu sitti fayyadee deemuu ni danda'a. Kana sirriitti nama jaalatu tokko jechuudha. Yoo ati dhuguma jaalalli kee jaalatte fedhii foonii hin guutinii fi waan adda addaa wajjin hin dabarsinaa jechuudha. Jaalalaan alatti bakka jaaladhu si haa amanuu atis amanii garuu mooyyuu wanta akkanaa kana keessa isiniin jedha. Sadaffaa irratti mooyyuu kan argamu maalidhaan dhiirri waanuma arge hunda jaalatte jettee hin yaadin. Dhiirri tokko jechuudha nama baay'eedha. Waanuma hunda arge jaalata jettee yoo yaadde baay'ee tokko dogongortee jirti jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha ati shamarri tokko bakka eenyummaa keetiin waan qabdu jechuudha. Waan waaqayyo sii kennan boontee itti dhiyaachuu qabda malee akka tasaa mungkin FB'dhaan wal barachuu ni dandeessu. Egaa wal barattanii walitti qaxartanii yeroo wal arguuf deemtan gana kafana qaama kee mul'isu meekaappii dibattee rifeensa yoo hin qabaanne rifeensa keessanitti humanii riqaxxaltee ofirra jigsitee yoo deemtu jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Kuni kan waaqayyo si uume osoo hin ta'in jechuudha. Kan gandaati jechuudha. Kan gaddaati haga dhumaa si waliin hin turu. Yoo mana tokkotti illee galtan yookiin boodatti si arguu hin dhiisu jechuudha. Akka rifeensa kee hin taane akka bifa kee hin taane yaada of jijjiirta malee beekuu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu waan waaqayyo si kenneen bakka dhiqattee hanga tokko of sirreessite deemuu qabda malee kana hunda yoo goote akka tasaa boodee yoo dhiqattee yookiin walitti galtanii yoo darii agootanii adda si baha adda gargar baatu jechuudha. Maaliidhaaf bifti aduu inni si jaalatu si arge sunii fi kuni waan baay'ee gargar ta'eef baay'eedha. Kun immoo dhugaa irratti baay'ee tokko hundaa namni akkas ta'e siin jira. Dura akkanatti bifa of jijjiiranii maal godhanii wal baratanii egaa walitti dhufanii kan namni wajjin addaan bahe jechuudha. Amma baay'ee tokko jechuudha. Kanaafiyyuu nama tokko yoo dhuguma jaalattee of fuulduratti wajjin hin ta'a jettee yaadde jechuudha. Kanarraa of qusadhu jechuudha. Eenyummaa keetiin booni jechuudha. Wanta qabdu keessanii boonitti bagga yoo ta'e yoo hin taane ta'e hin ta'uudha malee ganaa of jijjiirti yoo itti dhiyaatte booda rakkoo guddaa keessa seesisaa. Atis immoo yeroo san baay'ee sitti dhagahama jechuudha. Innuyyuu si arrabsa. Akkana ati maal jedhee si arrabsa jechuudha. Kanaafiyyuu waanuma qabdu saniin deemi malee kan bittee ofitti gootee yoo deemte baay'ee tokko baadaadha jechuudha. Sadaffaan immoo jaalalli kee gammachiisuudha waan gootu jechuudha. Nama akkamii ta'uu qabda? Karoora jechuudha. Karoora mataa keetii qabaachuu qabda. Karoora mataa keetii yookiin kaayyoo mataa keetii jechuudha. Kaayyoo karoorfattee jechuudha. Karoora mataa keetii waan hojjechuu qabdu of fuulduratti fi waan hunda ofitti amantee hojjettu ta'uu qabda jechuudha. Hirkattummaa jalaa barbaadde hirkattummaa jalaa baatee ofitti amantee yoo dandeesse ofitti amantee yoo hojjette nama akkanaa kana baay'ee tokko filatamaadha. Akka inni si jaalatu akka inni si jaalatu isa taasisa jechuudha. Kanaafiyyuu wanta tokko yoo hojjettu jechuudha karoorfattee mataa keetiin jechuudha karoorfattee karoora keessa immoo hojiirra oolchitee osuma haasa'umaan osoo hin ta'in karoora keessan hojiirra oolchitee yoo hojjette baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Keessattuu immoo karoorri sun ati karoorfatte sun kan isaa hojiifaa wal qunnamata yaanii walitti dhiyaata jennaan baay'ee tokko si jaalata jechuudha. Si jabeessa baay'ee tokko si jabeessa si jaalata karoora isaas keetii fi kan isaas yoo wal fakkaate galiin irraa argattinillee baay'ee gaarii ta'a.
fi yeroo xiqqaa keessatti akka bu'aa qabeessa taatan isin goosisa jechuudha. Kanaafiyyuu karoora keetiin sammuu keetiin jechuudha of amansiistee waan hundatti hojjechuu danda'a. Waan tokko murteessuu irrattis ta'uu danda'a. Ofii keetiin murteessitee bakka deemuu qabda malee namni adda addaatis si gorsee as deemuun bakka nuti tokko mooyyuu jechuudha. Obboleewwanis mari'atee obboleessanis mari'atee bakka namni akkuma si gorsisan osoo ta'uu hin qabne ofii keetii jechuudha. Murteessitee waan sii ta'u san ofii keetii waan beektuuf waan naa ta'a jettu san karoorfattee irra oolchituu qabda malee waan namni siin jedhes namni goote yookaan hin deemne ta'e yookiin kan ofitti amanamummaa yoo qabaattu kan ta'e jechuudha. Abbaan manaa kee yookiin immoo jaalalleen kee sun jechuudha baay'ee tokko si jaalata jechuudha. Baay'ee tokko si jaalata hanga dhumaa akkasiin isiniin jedhaa. Okay, shanaffaa irratti immoo kan isa dhumaa maalidha? Nama jaalallee kee gammachiisuudhaaf waan raawwachuu qabdu maalidha? Kunillee maalidha? Karoora isaatiif jechuudha. Kaayyoo fi karoora abbaa manaa keetiif kabajuu qabda. Karoora inni qabdullee akkuma keessan waan inni karoorfate tokko jechuudha kabajuu fi qabda, jaalachuu fi qabda jechuudha. Akkamitti waan inni karoorfate kun sitti hima yookiin akkana godhee jedhee yookiin waan akkana hojjechuu ni daa jedhee yoo siin mari'ate jechuudha jabeessuu qabda. Inni jabeessitaa karoorri isaas immoo yoo gaarii ta'e gaariidha jettee gorsitaa waan qabduunillee qarqaaruu dandeessa. Garuu immoo karoorri inni karoorfate sun yoo gaarii hin taane yaani yoo waan madaalchisaa yookiin badaa ta'u ta'e immoo suuta jettee jechuudha. Yoo inni tasgabbaa'etti yoo inni maargaan jirutti yaamtee amalaan jechuudha. Nageenya karaa Waaqayyoo siif haa baay'atu bakka isin jirtan hordoftoota